addunyaan kun silayyuu waraqata. Deebisuu hin dandeenye fi sirreessuu hin dandeenye kan sitti. Akka kootti namatti jaallatte irratteesse gadi. Nagaanii fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni Saaroon Tuubii jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa anis nagaadha waaqayyoof haa galatu. Akkuma beekamu isinirraa badee ture jechuudha. Turtii torbee lamaa booddee walitti deebinee jirra. Innis immoo na dhukkubee jechuudha. Hedduu na dhukkubaa ture. Obboloonni karaa keessa na iyyeeffachaa turtan akkasumas immoo baay'ee waa'ee kiyyaaf dhiphachaa kan turtan hundumti keessan jirtu. Waaqayyoof galanni haa ta'u boolla du'aa keessaa na baasee guyyaarraa kana tarree keessanitti isin deebisee jira. Waaqayyoo galata guddaa fudhatu. Anis irraa fayyee jira jechuudha. Akkuma dingataadha kanan qabame nagaa osoo hin taa'uun qabame jechuudha. Biyyi lafaa bu'aa bayii hedduu qaba. Haa ta'u iyyuu malee sana gararraa kan jiru waaqayyoo jira. Isa qabaachuun immoo gaafa hundumaa nama boonsa. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Onnee korraan isin jaalladha. Isinan kabaja doolaanan isiniif qaba. Dhugumatti naaf dhiphachuu keessanii argeera jechuudha. Hunda keessatti waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaarraa kana immoo jechuudha shakkii yookaas jireenyi shakkii kan jedhu jechuudha. Namni dhala namaa taate addunyaa kanarra gaafa jiraattu jireenya keedhaaf shakkaa hin jiraatin. Jireenyi shakkii daandii namatti cufa. Jireenyi shakkii karaa nama dhaaba. Jireenyi shakkii dorgommii nama addaan kuta. Jireenyi shakkii karaatti nama hambisa. Jireenya shakkii jiraatta yoo ta'e bara jireenya keetti ati ol jettee adeemuu hin dandeessu. Maaliif sababiin isaa si keessa kan jiru shakkiidha. Shakkiin nama milkeessu. Fakkeenyaaf barataan tokko barnoota saabjektii barate tokko keessatti deebiinsaa dhugaa osoo ta'uu beeku garuu shakkee soba ta'innaa jedhee soba yoo jedhe osoo hin jaallatiin dhabeera jechuudha. Jireenya kee dhabdaa of shakkaan jiraatin. Jireenya kee isa borii isa si milkeessu balbala milkii ofitti cuftaa shakkaa hin jiraatin. Bara jiraattuu fi guyyaa jiraattu keessatti jireenya kee keessatti jireenya shakkii hin jiraatin. Gaabbii ati deebisuu hin dandeenye fi sirreessuu hin dandeenye kan sitti kennu keessaa inni jalqabaa shakkiidha. Ati of shakkaa hin jiraatin. Gaafa hundumaa ofitti amanummaatiin jiraadhu. Gaafa hundumaa shakkii keessaa bahi sirriidha. Eeyya jedhi of amansiisi. Shakkuu keessaa gaafa baatu wanti si qabu tokkollee hin jiru. Wanti kamillee taanaan siif dildila. Sababiin isaa iyyuu shakkii keessaa baateetta. Garuu jireenyi shakkii fi shakkiin si keessa jira yoo ta'e waan dhaloota dabarsu osoo hin taane waan mixirra tarkaanfattu qabee karaa si dhaaba. Jireenyi shakkii nama wajjin illee sin jiraachisu. Uumaa kee wajjin illee sin jiraachisu. Fakkeenyaaf nama shakkaa jiraatta yoo ta'e bara jireenya keetti shakkiin guutamtuudhaati. Tasan amantu uumaa kee shakkaa jiraatta yoo ta'e dhugumatti ati gaafa hundumaayyuu uumaa kee ta'uusaa shakkaa jiraatta sin baasu waan ta'eef gaafa hundumaayyuu jireenya shakkiidha. Gaafa duutu garuu bo'icha. Shakkiin nama milkeessee hin beeku. Shakkiin daandii karaa nama dhaaba. Namoota jireenyi isaanii shakkiidhaan guutame yoo ilaalte ta'e yookiis argite yoo ta'e gaafa si duukaa dorgommiidhaa fi hojii tokkotti eegalanis ta'e kaachuu jalqabani shakkiin isaan keessa gaafa bu'u ati immoo kutattee gaafa deemtu yeroo ati milkooftu waan shakkiin keessa isaanii jiruuf achi dhaabachuu isaanii argite atis dugda duuba kee duubatti gaafa garagaltee ilaaltu achi dhaabbachuu isaanii argita. Osoon hojjedhee fi osoon baradheera ta'e akkasiin ta'u kan namoonni jedhanii fi jireenya isaanii keessa maaltu jira seete shakkiitu jira. Akka riyyaa kun guddachuu dadhabee tarkaanfadhee fi baradhee hojjedhee daldalee fiigees waan hundumaa godhee milkaa'uu dadhabee warri jedhanii jireenya isaanii keessa shakkiitu jira. Ofitti amanamummaa fi shakkii keessaa baanee hin hojjenne kanaafuu milkoofne. Shakkiin cuftuu balbala milkiiti. Shakkiin cubbuu guddaa nama hojjechiifti. Heewaan shakkii keessa galuudhaan dhuguma eeyyenan ta'a jechuudhaan
kuftee abaarsa addunyaatti fidde. Shakkiin amanamummaa siif hiriyaa kee, siif maatii kee, siif biyya kee gidduu jiru gargar cabsaa deema. Daana'oon jireenya namaa nyaachaa deemu inni jalqabaa shakkiidha. Jireenya kee keessa shakkiitu jira yoo ta'e osoo hin jaallatin daana'oon si nyaachaa deema. Osoo hin jaallatin lafa hin taanetti kuftaa. Dhaloonni hedduun isaanii kan isaan kufanii argamanii fi jireenyi shakkiidha yookaas immoo yaada shakkii mo'achuu dadhabuudha. Shakkii mo'attu yoo ta'e ati kuftee haftaa. Shakkii mo'achuun garuu sirra jiraata. Jireenya idilee kee gaggeeffachuufis ta'e buutee baatee ciiftee kaatee hojii kee keessatti deemuudhaaf shakkii of keessaa baase obboleessa koo. Shakkii of keessaa baase obboleettii koo. Gaafa hundumaayyuu shakkiirraa bilisa ta'iitii jiraadhu. Shakkiirraa gaafa bilisa taatee jiraachuu eegaltu wanti siif waliin qixxoofne abadan hin jirtu. Shakkiin cubbuu guddaa si hojjechiisa. Shakkiin amanamummaa kee balleessa. Shakkiin ofitti amanamummaa kee hir'isa. Shakkiin siif dhaloota gidduutti amanamummaa hir'isaa deema. Shakkiin jireenya kee gadi nyaataa deema. Dandeettiif haamilee hojii kee borii daandii sitti cufaa deema. Kanaafuu jireenya shakkii keessaa ba'i. Dhaloota jireenya shakkiidhaan guutamanii wajjinis hin hiriiriin. Gaafa hundumaa lakkii yoo akkas taateen cabda hin kuftaa hin badda kan seen jedhu asaasaa fi jechoota akkasii gurra kee irratti yoo dhageesse dhaabbadhu adda baafadhuuti shakkii keessaa ba'i. Inni ista yoo ta'e dhiisi. Itti fufta yoo ta'e garuu itti fufi. Osoo hin dhiisiin garuu shakkiin si keessa yoo jiraate ammas kufaatiin taaneef saaxilamta. Badiisa hin taane keessa seenteetu wayyoo jettee wawwaatta. Kanaafiyyuu osoo hin wawwaatin dursa waan ejjennoo fi itti adeemuun maltu shakkii malee itti adeemi. Hin baratta yoo ta'e shakkii malee baradhu. Hin daldalta yoo ta'e shakkii malee daldali. Hin hojjetta yoo ta'e shakkii malee hojjedhu. Hin faarfatta, hin sirbita yoo ta'e hin geerarta, hin walaleessita yoo ta'e kallattii jirtuuf waan itti of amantee baate sanarratti shakkii malee itti fufi. Sumatu milkaa'a. Adeemsa keessa ni turra malee ni urra jettee mixiin. Kanaafuu shakkiin jireenya keef hin barbaachisu. Shakkiin siif hin barbaachisu. Shakkiin haamilee keef hin barbaachisu. Shakkiin deemsa keef hin barbaachisu. Shakkiin hojii keef hin barbaachisu. Shakkiin kan si barbaachisuu fi nama jaalladhu malee hin amanin lafa sana duwwaattidha. Sanarraa kan hafe shakkiin gonkumaas hin fayyadu. Akkuma Oromoon garaan murtee hin qabne diina abbaati jedhu shakkiin si keessa yoo jiraates diinummaan kee inni guddaa fi inni karaa sitti cufu fi daandii si dhaabu inni jalqabaa fi inni hangafaa shakkii jireenya kee keessa jirudha. Nan du'aa fi nan jiraadhaa, nan milkaa'aa fi milkaa'uu kan jedhu jireenya kee keessaa shakkii of keessaa baasi. Shakkii of keessaa gaafa baaste osoo hin jaallatin milkaa'aa deemta. Kanaaf obboleessa koo addunyaan kun silayyuu waraqata. Hin darbitis. Kan isheen hin darbine gonkumaan jiru. Wanta addunyaa kanarraa hin darbine abadan hin jiru. Hundumti isaan darba. Jireenya jiraattu keessatti garuu shakkii of keessaa baasaa deemi. Shakkiirra ofitti amanammaa qabaachaa deemi. Akka kootti namatti jaallatte irra teesse gadi baadhee qalbii koo bakkatti deebiste. Anaan nama badii yoo akka kootti namatti jaallatte irra teesse gadi baadhee qalbii koo bakkatti deebiste. Anaan nama badii yoo akka kootti namatti jaallatte irra teesse gadi.